Hayyee duraan dursee mee baga nagaan dhuftee mee sirba kee keessaa dursinee tokko naa seennu sana booda immoo gara daawwattootaan wal baruuttan si deebisa. Tole. Geerar na jettu yaa ijoollee geerarii mallaa gorsu toloon geeraruu beekee nayyuu gangaaranii nobsu. Nayyuu garaanii nobsu yaa ijoollee guyyaa gaafa dilbataa shararoo na baasanii shararoo galuu deemnan. Shararoo galuu deemnan yaa ijoollee wasarbii na eeganii tolollee bulee ta'ee tanuu kongolachuu beekam. Tanuu golachuu beekaa ijoollee kilaashiin hin qaana'u sanjaa bangaafatee dhufe tija kongoo tirra bu'ee tija koo tirra bu'ee tija koo tirra bu'ee. Naa beekee kaa beekee yaa ijoollee tabbaan kiyya naa beekee guyyaa gaafa dilbataa shararoon bahin jedhe. Shararoon bahin jedhe yaa ijoollee yaa nama ijaa tokko biyyeedhaan hin taphatu yaa nama luka tokko. Yaa nama luka tokko yaa ijoollee daloloon tarkaanfatu daloloon tarkaanfatu daloloon tarkaanfatu daloloon tarkaanfatu. Shugutii diimaa bitee adiiroo shugutii diimaa bitee biteera narraa jira biteera narraa jira. Anwaa daadhiiraa litee yaa ijoollee liteera narraa jira milikee nisaan jala tija kongoo tirra jira tija koo tirra jira tija koo tirra jira. Hayyee baay'ee bareeda. Irra deebin mee baga nagaan dhuftee mee gara muuziqaalee keetii yookaan immoo gara hojii keetitti seenuu keenyan dura akkuma nama kaanii akkuma artistoota kaanii mee weellisaa keenya kabajamoo har'aa mee daawwattoota hojii wal bari. Tole maqaan kiyyaa weellisaa Obsaa Asaffaa yookaan Masfiin jedhama. Kanan irraa dhufee godina Shawaa Kaabaa Salaal irraayi magaalaa Shararooti. Akkuma beekamu weellisaadha. Weellisaadha. Egaa yeroo geerartuu waa'ee ija keetiiti amma geerarsi dura geerarti kun waa'ee sirratti kan sirratti xiyyeeffatedha. Haa ta'uti baay'ee bareeda. Egaa ijaan arguu dhiisuu jechuun yookaan dandeettii dhabuu miti. Isumaayyuu immoo nuti cufanneeti yaannaa warra argitan caalayyuu isin caallaa wanta jedhamu jechama bareedaa tokko qabdu isin warri arguun isinitti ulfaate warra argu caalayyuu immoo waan baay'ee argitu inni guddaan keessi keessa waan baay'ee hojjeta. Amma gaa sirraas kan hubannu sanumaadha. Irra deebin baga nagaan dhuftee kabajamtoota daawwattoota keenya egaa akkuma dura of beeksise obboleessi keenya yookaan weellisaa Obsaa Asaffaa egaa qaroo dhabeeyyiidha garuu abbaa kamiyyuu caala nama kamiyyuu caala muuziqaa garaagaraa hojjetee jira ammas hojjetaatii jira. Egaa Obsaa irra deebin baga nagaan dhufte. Baga nooyiidhaan jenne. Mee dura ka'umsi kee maal ture muuziqaatti osoo nufiniin tura Obsaan nama akkamii tureyyuu maatii akkamii keessaa fa'aa baate? Dhugaadha. Obsaan maal fakkaata dura isaa? Maatii qotee bulaa keessa hin ba'e. Kana itti dhaladhe illee baadiyyaadha. Akkasuma Salaalee weelluudhaan beekama. Ani waa'ee aartii dura qaroo koo dodhamni dura nan jaalladha sirba. Namni yeroo qotullee yeroo midhaan haamullee nan sirba. Nan jaalladha iddoo sarkiitillee deema nan sirba. Sanarraan kan ka'een odumaan qotus maal jedhu nan sirba oduma sirbu akka tasaa ta'ee qaroo koo dhabe. Harka hin beekamne diinallee ta'ee maal akka ta'e hojii magaalaa Shararoo okaa darbaa wayii dhufnee galuu gaafa deemnu dubrii kiyyaa mucaa dubrii kiyyaa waliin laga wasarbii jedhamu jira achitti na eeganii qaroo koo balleessan jechuudha. Taatee yeroo dhihooti kun eega muuziqaa jalqabdee booda qaroon kee kan akka badu ta'e. Qaroon koo an dura nan sirbaa erguma odumaan aartii kanan jalqabe erguma qaroon koo badee. Garuu dura nan jaalladha waa'ee sirbaa nan jaalladha. Sanumarraa gaafa qaroon koo baduun nan hojjedha dheetuma dhiibbaa maatiin koos hojjedhu naan jedhaniituma na kakaasaanii gara aartii kanatti dhufe. Qaroon kee baduun maaliin wal qabata taata yookaan immoo tasaan immoo itti yaadameeti? Waasaan barree maal seetee amma yeroo sana ani dhaladhee waggaa 16 ganaa reefu 17 seenutti jira. Diinallee hin qabu akka tasaa ta'e yookaan akka naannoo keenyatti jigii yookaan okaa darbaa jedhamutu jira. Warra magaalaa taa'utu warra baadiyyaa kadhatee gara magaalaa harree irratti okaa sana qabnee gaafa galuu deemnu inni ichisna baay'ee rifeensa kana magarsee sanarraan kan ka'e
oduu Orofa keessa kan odeessu diina qaba maal jedhan garuu diina hin qabu maal akka ta'e qaama hin beekamneen qaroon koo kan balee jechuudha isaan jenna waraanee. Meeshaa waraanatiin isaan jedha. Meeshaa waraanaatti sadi ta'aniitu malaga sarbii ciisanii nu eeganii haaluma saniin durii kiyyaa fi mucaa durii kiyyaa wajjin odoon deemu durii koo dhaanii na biraa lafaan dhaanii mucaan isaallee dheeffee ani immoo dubroo kiyyaa irratti waan ulee wallee irra qabee dhaqee baatirii ijarratti na ibsanii jara sanillee akka fuula isaanii ilaalee hin himan galee abbaa sanillee hin beekne baatirii ijarratti na ibsanii rukutanii lafaan dhaanii achubaan isaan jedhan na waraanan jechuudha qaroo koo keessa. Haa ta'u kaa inni guddaan jiraattee har'ammoo kinoo waan barbaaddu jiraachaa jirta weellisaa ta'uun barbaadaa ture jettee weellisaa taatee jirta namoota biraatiif illee fakkeenya ta'aa jirta kun immoo waan bareedaadha waan nama jajjabeessu waan cimuu qabudha gara fuulduraallee kana caala akka hojjechuu dandeessudha ani amma wantin sirraa hubadhu. Mee gara biraatti deebinaati. Muuziqaan kee inni duraa kan amma irraa geerartisan immoo kan biraati yeroo jalqabaaf kan biraa hin jira. Sadeen salaalee kan jedhu tokko jalqabaa fi sayyoo kan Tsaggaayee Dandanaa biratti hojjedhe. Okay, Tsaggaayee Dandanaa biratti hojjette. Isa biratti hojjedheen sadi taaneeti sadeen salaalee gosoota baafne kaasettaadha yeroo isaan kaasetta gurgurree. Sadi taatanii sirbitammoo qo'uma keeti? Sadi taanee sirbine. Maal jedha irraa yaadannuu laata? Sirbi isaa yeroo sanitti kanan jedhe ani. Goshun magazina diigedha. Goshun magazina diige yaa farrameeto goshun magazina diige. Hinaafini kosinega yaa farrameeto daandii makiinarra fiige jetti. Yeroo san bifa albamiitiin gurgurameeyyu. Eeyyan akkasii. Yeroo albabiin sana jechuudha. Tureeraa barri isaa laata? Turee 1999 akkas naannoo kana fakkaata. Miti 1999 eeguma qaroon kee miidhamtee booda jechuudha. Qaroon koo badeen booda. Ergasii hoo maal hojjette? Ergasiis immoo nama lama taanee hojjedhe. Okay. Innis albeemii tokko keessa jira. Tokko waa qaroo kootii kana. Tokkollee akkasuma bukkisee burreen goota kan jedhudha. Bishaan laga gafarsaallee kan jedhu jira sirboota shantu jira albeemii lammaffaa keessas nama lama taa'anii kan hojjenne jechuudha. Kanaafuu obsaan artistoota buleeyyii keessaa tokko jechuu ni dandeenya jechuudha. Akkasii. Sababni isaas bara warra Tsaggaayee Dandanaa fa'aa Sayyoo fa'aa waliin hojjetteerta. Ergasiis immoo namoota biraa lama taanee hojjenne kan jette sunis warruma san waliin akka ta'e nan amana. Kanaafuu sirbarra baay'ee bubbulteerta jechuudha. Eeyyeen hojjedheera beekamne malee ergasiillee singilillee kanan hojjedhe jira. Tokko tokko kanan gadhiisillee hin jiru. Sirbuun alatti immoo walaloo fi yeedaloollee namaaf hin kennita wanta jedhamu odeeffadheen jiraani. Dandeettii kanaallee ni qabda wanti jedhamu jira. Dura sirba kee ofumaaf walaleeffattamoo mee kan namaa kennuutti dhufuun dura sirboota walaloo keetii nama wajjin hojjettamoo ofuma keetiin hojjetta? Sirriidha ofii kiyyaaf hojjedha. Amma maaltu jira seete kennaa wayinan qaba. Waaqni keessa yoo kenne cittoon dhawwatu waan jedhan tokko jira maayimaa Oromoo keessa. Qaroo dhabuun sammuu dhabuu miti. Akkuma ati dura kaaftee. Nan hojjedha dhugaa sammuu nan qaba. Yeedaloollee nan kalaqa akkas walaloolee nan hojjedha. Ijoollee baay'eedhaaf kan kenne. Ijoolleen amma walaloos yeedaloo kennee fi na biraa ba'anii beekaman hin jiru. Tarii akkuma na argitu kaa maalin jirtiif lubbuun xiixxee akkuma seenan jedhamu sanaaf aartiin keessa boodiddee ammallee aartiitti rarra'aa hojjechaa jira malee. Yeedaloo fi walaloolee namaaf kennita. Nan kennaaf ofii kiyyaaf hojjedha. Akkasuma sayyoo dongora teeffanneen darbu yeroo sanatti reediyoo xiqqoo hinaa kenne. Tarii waa'een aartii kun inni wanna ayyaantummaadha. Halkan keessa gaafa natti dhufuun nama waraabaa reediyoo sana nan qadda'a. Barii san nan hojjedha. Akkas akkasittiin nan hojjedha. Barreessuu kanas waan danda'e qaaliidhaan nan qabadha. Ijoolleen illee naa barreessu. Sassaniin amma cimee ofii kiyyaa hojjechaa jira. Ijoolleedhaaf illee kennee jechuudha. Sirboota ati namaa kennite yookaan immoo walaloos ta'a yeedaloos ta'a namaaf kennitee beekamtii irratti argatte moo warri fudhatan achumaan badu moo yeroo tokko tokko aartii keessa waan akkanaa waan jiruuf kanarratti wanti naa kaasuu barbaaddu jira? Injira baay'ee jira. Amma maaltu jira ijoollee baay'eedhaaf kan kennama yoo xiqqaate ijoollee gara ijoollee afuriiti amma viidiyoo illee kan hojjetan utuu irratti fe'atanii. Hiriyaan koo injira mucaan Diinaraas Tsaggaayee ama isaaf illee sirbaa Finfinneen dachee keenya amala kee tolchi waliin teenya kan jedhu anatu hojjeteef walaloos yeedaloollee. Akkasuma mucayyoo wayii jirti gara sulultaa kana hirrooba cabbii lafatti buusee eessarraan badii dhufu sabboona galaanii natti guute kan jettu sanallee anatu hojjeteefi
akkasuma ijoollee baay'ee hojjedhee kenne jechuudha. Beekamtii keessii baasu yookaan immoo namni beekamtii keessi jalaa dhokse jira walaloo. Hin jiru waan suni baay'ee jira ijoolleen amma akkasitti hojjetanii jiran yeroo baay'ee numa kiyya waan na aarsu keessa jaanii waan namni hojjete tokko keessatti namni tokko hojii nam tokko kiyya jedhee gaafa obbaasu waan akkasiitiin itti mul'ata. Ijoolleedhaa waan kenneef waan obsaatu naa kennee jedhanii waan galanni tokko illee hin jiru. Bira darbu akkasumatti. Akkasumaan darbu garuu sun oduu baramaa ta'uu baatee wal galateeffannee namti ijoolleen Oromoo wal jajjabeessine wanna walii goone wal galateeffachaatii deemnee nuufis cimina ta'a bareedaadhas jechuu barbaada. Sanumaa kan namni immoo garaa walitti jabaachuun isumaayyuu immoo ta'ee yeroo si deeggaruu qabanitti waanumaati hojjettellee si jalaa hatuun yookaan immoo akka kan ofii isaanitti baasuun miidiyaa irratti wanti ba'u abbaa wantichaa barbaada yookaan ownership abbaa hojii sanii miidiyaa irratti ba'uu qaba dirqama. Abbaan tokko eega beekamee isa cinaas kan ture eenyu akka ta'e waa'ee yeedaloo fi walaloo yeroo baay'ee akkumaatu jette namoonni akkasumatti osoo abbaa walaloo isaanii osoo hin kaasin bira darbuun jira yookaan immoo maqaa jijjiiruun jira ekeelee abbaa ta'een naa kenne jechuun jira kuni hafuu qabaa jetta. Kuni guutumattuu odoo hafee jedha. Hundi isaa buqqee odoo badee walii hojjetaa wal galateeffachuu wal faarsuu wal dhaaluun waan akkasii odoo jiraate wal jabeessinaa waan jirullee walirraa of kan walitti himnaa deemna jechuudha odoo galata walii balleessuu baanne. Kun egaa abbaan ta'e galata wal dholkuu jechuun guddinuma artiitiif illee gufuudha. Amma nama dhuunfarratti qofa osoo hin ta'in nama dandeettii isaa qabu yoo jalaa hatan ati boru sarvaayiv gootee yookaan immoo waan sana dabartee waan bira hojjechuuf sillee gufuu sitti ta'a deema. Artiillee baay'ee gadi buusa dandeettii namaa hatanii baduun jedhaanis yaaduma keetan kaasuu barbaada. Sirboonni dura naa kaaste ittaanee kan biraa hoomee irraa jenna sirba jaalattu wayi. Sirban jaaladhu keessaa sirba warraaqsaa illee nan qaba. Sirba warraaqsaa yeroo kam hojjette? Isa afuma mootummaan keenya amma jiru Dr. Abiyyi jiran kana yeroo san keessa Baqqalaa fi Maraaraan illee mana adabaa jiru na fakkaate. Maraaraan bahee Baqqalaan hafee sababa san irraan kan ishee irratti xiyyeeffadhee hojjedheen qaba. Maal jetti mee? Isheenis akkas jetti. Chaffee chaffee dedii faaradoon Baqqalaa kulaniitiyaa chaffee chaffee dedii faaradoon Baqqalaa manni daasan duukaa miti nangala kulaniitiyaa manni daasan duukaa miti nangala yoom Baqqalaa jedhee Mararaa yaadadha kulaniitiyaa yoom Baqqalaa jedhee Mararaa yaadadha har'a qofaa miti borusii yaadadha kulaniitiyaa har'a qofaa miti borusii yaadadha. Harre malee faraado chaffee kulaniitiyaa harre malee faraado chaffee noowwani qoricha too qoricha duraa kulaniitiyaa malee godhaa yoosii. Baay'ee bareeda. Ergasii maalirraa akka jirtu mee nuukaasi wantoota irratti haasofneen kanaan alatti wantoonni yaadattu hojii kee keessa. Hojii kiyya keessatti amma ani hojjechaatuman jiralleeni. Ammayyuu sirba istiidiyoodhaan nan qaba. Sanas hojjechuudhaaf xiqqoo humna dhaba kootiitu duubatti na hambise. Ammallee aartiin na qabattee jirti. Waluma keessa jirraa jettaa. Wal keessa jirraa ijoollee illee gargaaran jira. Ijoollee namaa gargaarii tan ta'u istiidiyoo qabanis gara ijoollee lamaatii sirba yeedaluu kanan kenne hundasaa. Sunillee gara sirba kiyya wajjin gara hojii afuriitiitti istiidiyoo jira. Nan ijoollee kennee wajjiniin kanarraan jira jechuudha amma hojjechaatuman jira. Baay'ee bareeda. Sirboota kee oomee kan dagannee darbuu hin qabne keessaa kan nu kaasuu barbaaddu jiraate kan kanaan dura gadhiifama. Tole kan kanaan dura gadhiifamee jira. Ishiis gafarsaa eessummaawwan kiyya nama lama jira. Laga gafarsaa saniin eegu. Yeroo san sayyoon gara buraayyuu jira istiidiyoo isaatti hojjedha edeen siidiin deeme. Kanan hojjedheen jirti mudannoo qabdi. Bishaan laga gafarsaa dammatu bishaan laga gafarsaa nan dhuge malee milanni kannee rakkina garaa kiyyaa dammatu rakkina garaa kiyyaa nan dhufe malee sitti ni mannee dibaaba biraan bu'aa dammatu wandaadhi biraan bu'aa natti makaraa laga gafarsaa wayyoo yaa nama amma dammatu wayyoo yaa nama amma haraqee dhugeen nama arrabsaa. Kana waan kaasee waan qaba. Araqee dhugeen nama arrabsa. Maafan kaasee mana istiidiyoo ollee ollee isuma waan kiisan biratti dhangalaa mucaan wajjin jiru akkuma dura isin jedhu mucaa baadiyyaati.
mana warra eessuma kiyyaa san hin beeku jalqabaaf dhaqaa jira achi gafarsaa. Deemaa odoo jirru jara tokko gaafanne mana daadhii wayii mana dibaabaa natti maan jedheen. Isaan kun eessumawwan kooti. Amma jara nama lama ta'anii deemanii isaan gaafannaan erga mana isaanii eegan baane hin beekne maal gochuu mana baatan nu jedhaniiti nutti hin himnee nu biraa deeman. Jarri lakku wal guuttootaa jira machaanii deemanii. Sanarraan kan ka'e walaloo kana keessa fudhadhe jechuudha. Baay'ee bareeda. Yeroo baay'ee artistoonni argaaf dhageettiin jira kan waan ta'e ka'umsa godhatanii waan ta'e barreessuuf namni baay'een gurra kan fayyadamu jira. Namni baay'een immoo ija kan fayyadamu jira. Jechuun waan kana lamaan walitti fidanii waan ta'e uumuu keessatti artistoonni imagination waan ta'e jedhamu jira yookaan immoo wanti kallattiin artistiin waan tokko itti ilaaluu fi kallattiin namni biraa immoo waan tokko itti ilaalu wal fakkaataa miti bartee. Sirrii. Ati waan argitu tokko yeroo hundaa sababaan laalta. Uumama isaa dinqisiifattee kaata. Kanarraa kan ka'e immoo articulate yookaan immoo gara lubbuu itti hortee akkamitti wanta ani hubadhe kana uummanni hubachuu danda'a jetteeti immoo gara weelaloosaa barreessuu gara weelaloosaa sana booda immoo meeshaan biraatti dabalamee lubbuu horatee wanti sammuu kee keessatti dhalate sun uummannis immoo wanta ati hubatte san hubata. Artistiin gaa akkasi. Yeroo baay'ee amma warra qaroo dhabeeyyii fi warra qaroo qaban garaagarummaan gidduu jiru warri qaroo dhabeeyyiin yeroo baay'ee gurra isaanii akka ija isaanittis itti fayyadamu wanti jedhamu jira. Sirrii. Kanarratti haasuuf nuyi. Inni dhugaadha. Dhugaadha. Amma maal jechuu barbaade? Amma iddoon naannoo tokko gaafa naqe anaaf haaraa gaafa ta'e gaafa jalqabaa gaafa naqe guyyaa lammaffaa irratti gurra kiyyaan nan milkeeffadha. Adeemsa miila kiyyaatiin illee nan milkeeffadha. Kaasan deema kaartaa luka kootiin jechuudha. Amma inumaa naannoon jiraadhu irratti dhaqee tantooti keessumminatti deemee tantooti torban tokko torban lama ta'ee naannoo san irratti akkuma waan qaroo kiyyaan arguutitti natti hin tola. Maaliif natti salphata natti hin ulfaatu jechuudha. Kanaaf gurri baay'ee na gargaara. Miila kiyyaan illee akka nootitti nan deema nan dhibu jechuu kooti. Amma gurri warra qaroo dhabeeyyii akkuma atuu kaaste karaallee yeroo deeman akkuma jette kaartaa akka kaafachaa deemutti itti fayyadamu. Dabalataanis immoo hojii tokko hojjechuuf yookaan immoo wayii dhaga'anii itti yaadanii deebii deebisuuf gurra isaanii itti fayyadamu. Fakkeenya hojuma artiillee hojjechuuf ati amma seenaa wayii osoo dhageesse nama argu caala gara hojiitti jijjiiruu ni dandeessa jechuudha. Dhugaadhaan hojjedha. Garaagarummaan jiru san. Kanaafuu yaada irrattis immoo dandeettii simbira jiru kaasuu barbaade tanan. Saayinsiin isaatis jira waan kanarratti warra special need yookaan immoo dandeettii addaa jedhama natti fakkaata. Yuunivarsiitiin barumsa kana ni kenna. Keessumaa yuunivarsiitiin Finfinnee special need jedhee warra gurri isaanii dhaga'uu hin dandeenye warra iji isaanii bifa garaagaraatiin irraa laalurraa yookaan irraa bade hin baratu. Yeroo baratan gurra isaanii akka meeshaa cimaatti fudhatu. Isaanuyyuu immoo warra argan caalayyuu dandeettii wayii dafanii hubachuu qabu. Akka baacottis hin dhiyaata bifa barumsatiinis hin dhiyaata kun. Maa inni cufanii yaaduu wanti jedhamu jira. Ijaan yeroo waan baay'ee yeroo laaltu ijji kee waan yaadde sana akka emphasis yookaan immoo hubannoo kennitee fi akka hojiitti hin jijjiirre sammuu kee wajjin akka waliin galle ijji kee wanta laalu si jalaa hataa wanti jedhamu jira. Gurraan qofa dhaga'uu jechuun garuu sana caala wanta hojjechuu barbaadduuf sirriitti glorify godha yookaan immoo sirriitti cimsaa wanti jedhamus jira ammoo. Sirruma kuni. Kanaafuu cufanii yaaduu fi ilaalaa yaaduun illee garaagarummaa guddaa qaba jechuudha. Hin qabaa. Isin immoo kanaan caaltu. Dhugaa. Ifaa bilisa kun maaltu jira? An amma akka nama kamiitittu iyyuu tarii nama wajjin deemu iddoo na dhibeetti yoon qabadhe malee wanni hunduu anaaf salphaadha. Dukkanumaa ta'ee natti mul'atu. Qaroon koo garuu lachuu nan laalu nan argu waan salphaa ta'e natti mul'ata. Iddoo tokkollee nan deema yoo akka salphaatti nan deema jedheen kaa wanumti na dhibu tokkollee hin jiru. Sila kanaatiifuu gurri kiyya anaaf ijas laphee kiyyas sammuus waa hunda naa godha. Sanarratti immoo sammuudha waan hundumarraayyuu immoo iyyuu gurrallee ijallee maal miira qaama keenyaa hunda jirullee sammuudha kana ajaju waan ta'eef sanarra sammuudha waan hundumaa kan
sakatta'ee jechuudha. Namni baay'een yeroo rabbitti dhiyaatu ani gaama fakkeenya cimaa tokko sii kaasufan Tole. jechuun dandeettii warra qaroo dhabeeyyii bira jiru sii kaasufan. Tole. Namni baay'een yeroo rabbitti dhiyaatu yookaan immoo yeroo kadhannaa taasisu wanti inni ilaalu wanta inni rabbi inni itti wal quunnamu sanirraa akka hin dogoggorsine ija isaa kan dunuuffatu jira. Yookaan immoo ija isaa akkuma waan hin agarreetitti bakka tokkorra kan dhaabu jira. Kuni amma cimina isin bira jiru kan agarsiisudha jechuun wanta tokkorratti amma rabbi bira ga'uuf yeroo baay'ee ni dunuuffattu yoo ta'e maaliif dunuuffattu yoo jedhame wanti ilaalu akka qalbii koo nanneefi. Kanaafuu maaliif sii kaase tanani dandeettiin isin bira jiru cimaadha. Kana wal qabatee immoo ati muuxannoo garaagaraa qabdaa laata egaa qaroo dhabdee booda maal faatu si mudata. Waltajjii maal kana yaalta? Nan hojjedhe. Hin hojjetta? Waltajjii nan hojjedha. Akkuma amma kaasuudhaaf yaalte gurra dhugaa gurri hin hojjeta. Amma waltajjii nan hojjedha. Mogoroollee nan galateeffadha. Mucuma naannoo keenyatti. Gaafa eebbaa konsertii waan ta'e gara magaalaan ani jirutti dhiyaate dawalee na waama. Nan dhaqaa nan hojjedha waltajjii. Akka ajaa'ibaatti hundaa nan danda'a muuziqaa riitiin hundaa nan eegaa nan hojjedha jechuudha. Akkuma nama kamittuu nan hojjedha jechuudha waltajjii. Baay'ee bareeda. Waa'ee warra qaroo dhabeeyyii artistoota yeroo fudhannu artistoota gameeyyii warra afaan amaararra jiran keessumaayyuu namoota baay'ee kaasuun ni danda'ama. Namoota ciccimoo ta'an. Fakkeenya kan akka Yirdaa'u Xeenaa fa'aa nama duriiti gaa innis fuu hangafa nu hundaafuu nama guddaadha. Garuu hanga amma aartii keessa jira. Aartiin isaa nama kamiyyuu caala jaalatama. Kun immoo gaa dandeettii isin bira jirudha jechuudha. Muuxannoo addaa qabda yeroo waltajjiirra hojjettu ta'a. Yeroo tokko maalan dhagaa warri qaroo dhabeeyyiin kun hin aaruu jedhama. Yeroo baay'ee fa'aa hin lolu fa'aa jedhama. Kana wal qabatee yookaan namni si aarsee yookaan nama aarsitee beektaa yeroo hojiirra jirtu ta'a yeroo karaa deemtu ta'a. Kuni maal fakkaata? Ani nama hin aarsu. Nama na aarsa na fakkaata. Maaliif sababni isaa namaaf akkuma nama dura kaase namaaf amma humna kootii namaaf oduu waa tokko godhee natti tola. Qabadhee oduun kennee natti tola. Fudhachuurra kennuutu irra na gammachiisa. Tokko maaltu na aarsaa nama na aarsu siin jedhee uummanni keenya maal jedhaa? Qaroo dhabeeyyii wayiin nama akka lukaa waan ta'e rakkoo qabu gaafa arganii Itoophiyaa keessatti maaltu baay'ata? Kana baay'isu. Akka waan namaa mararramanii fakkeessanii nama cabsu. Sun na aarsaan. Dhugaa jiruu kiyya keessatti santu na aarsa. Sun wayiin maallaqa ta'e wanni dolaarii ta'e baankii galee naanna'ee dhufee na gargaaree naa tola. Suni maallaqa suni inumaa'uu sammuu nama sanii xiqqoon dhiphisa na fakkaata. Warra akkas naan jedhe na aarsa akkas jechuu barbaadan. Ishiin nama aarsiti. Na aarsa. Waltajjiirra yeroo baatu yeroo tokko fiilingii yookaan miira warra si daawwatanii gammachuu isaanii fa'aa akkamitti hubatta? Yeroo fakkeenya amma kan dhufanii si dhungatan jiru. Waaw har'a baay'ee bareeda hojjedhe fa'aa yeroo jettu jira. Kan immoo sirriitti kan si wajjin dhiichisan jira. Mooroof yeroo waltajjiirra baatu fa'aa maaltu si qunnama? Wanni na qunname gammachuma. Amma ammaatitti wanni badaan na qunname hin beeku waltajjiirratti. Hamilee naaf laatu uummanni na jaalatu dhugaan uummanni nama na beekutti. Miidiyaadhaan illee kilbii hojjedhee beekamullee baadhu waltajjiin hojjedhe irratti na jaalatu uummanni hamilee inumaa nu haa dabalu naan jedha waltajjii sana irratti sirriitti na jaalatu uummanni na simata baay'ee nan galateeffadha warra na jaalatu warra na simatu jechuudha uummata Oromoo hundaan nan jaallata. Maatii horatte? Maatii horadhe. Ijoollee qabda? Ijoollee mucaa tokko mucayyoo tokko qaba. Mucaa tokkoof mucayyoo tokko. Barattoota? Tokko kutaa 12 amma barumsaan dhuunfaa barachaa jira 12 ta'e. Karam isaanii karamitti goraa jiru sitti fakkaata akka kee gara muuziqaatti moo? Inni amma mallee waan tiiktookii kana godhaa jira. Tiiktookii irratti hojjeta. Inni illee akkas kaayyuma akkasii qaba natti fakkaata. Karaa sitti dhufuun isaa naaf jechuudha. Akkas na fakkaata. Wanti addaa yookaan immoo ani gaafii koo xumuruufan deemaa jira osoon kaasiin hin darbu wanti jettu jira. Odoon kaasiin hin darbu wanni nani jedhu ammaa jechuun barbaada uummanni Oromoo baay'eedha akkuma beekamu miliyoona lakkaa'aman jedhanii akkas haasa'ama. Dhuguma amma miidiyaa kanaa nama miidiyaa sadaffaa maaf rafaa irratti affeerrameera.
Anana haa gargaaranii fudhu ta'an ijoollee baay'eedha amma ijoollee qaxalee gana ba'aa jiran ijoollee baay'eetu jira waa'ee karaa aartii kana. Garuu odoo wal jabeessinee harka wal qabnee tantoo kan beeku beekumsaan kan maallaqa illee qabu wal gargaarree tantooti sanarra kanaaf warri immoo yeedaloo walii kenne walaloo walii kenne kuni odoo beekumsaa fi dandeettii walii wal jalaa dhoskuu baatanii ifa wal baasanii wal himanii wal gargaaranii waan bareedaadha. Isa kan dhaama kanarraan kan hafe immoo Atis hojii qabadhee dhufaan jira. Humnatu immoo natti gabaabbachaa jira jettee tarii warri immoo nama tokkos haa ta'u namni lama wanti waan kana dhaggeeffatu kanarrattis immoo akkas cinaa dhaabbatanis illee dhaamsa dabarfachuu dandeessa. Iyyaan asumaan akkas jechuudha ani wanni hin barbaade hojiin kiyya amma gara hojii lamaati akkas istiidiyoodhaan qaba. Kan dhufaa jiran jechuudha. Kan dhufaa jiran. Suni illee waa tokko sirbichi waa'uma waqtii amma ilaallatu kana. Irraa jennu laatamii dhukkoo waqtii amma ilaallatu taanaan. Iyyaa rakkoon qabu. Bifa aadaatiin kanan hojjedhe wanticha. Uummanni gungumee baay'ee aadaa rabbii walitti araaraa. Oo maaloo ajabaa koo beektaa kan garaa koo oo sitti abdadheeraa. Uummanni gungumee baay'ee aadaa rabbii walitti araaraa. Waan akkasiiti. Baay'ee bareeda. Qabiyyeen isaatu beeksa akkumaatu jettee haala yeroo kan mul'isudha. Kanaafuu inni kunis ta'ee kan biraa lammaffaan jira kan jette sun dafee akkasii qaqqabu hawwii guddaa qabna. Kanarratti uummanni na bira dhaabbachuu qabaa jetta. Warroonni ogummaa sanarrallee jiran akkasii gargaaranii dafee akka bahu dhaamsa dabarfadhu. Tole akkasiin jedha amma istiidiyoo jiru amma xaafoodha. Innis abbaan istiidiyoo sanii kilibbiidhaan hojjettu wantoota akkasii barbaade malee waan meeshaa fi waan istiidiyoo kana jiru adiyoota barbaachisu meeshaa hundaa ispoonsara sii taanaan jedhe isaan hojjechiisa jira. Isa asumaan nan galateeffadha. Kanarraa kanaaf uummanni Oromootti illee humna yoo qabaatee akka na gargaaru hin jedha gabaabumatti akka na gargaaran hin barbaada hojiin kiyya anuma uummataa ta'u uummata Oromoo qofaaf osoo hin taane Oromoodhaaf kan ta'e Itoophiyaa hunda kan ta'udha akka na gargaaran asumaan dhaamu barbaada. Erga dhaamsi kee uummata biraa akka qaqqabu abdiin qaba. Sirba kee amma dhufaa jiru kanarratti waa'ee araaraa kaasteerta keessumaayyuu haala rakkoo amma uummata Oromoos ta'e uummata biyya kanaa kan itti raafamaa jiru tokko tasgabbaa'uu dhabuu yookaan immoo lafa qabachuu dhabuu siyaasa biyya kanaatiin kan ka'e rakkoo cimaan mul'achaa jira. Sirbi keellee sanarratti xiyyeeffata. Gama biraatiin immoo kanaan wal qabatee ammas dhaamsi dabaluu barbaaddu. Keessumaayyuu yeroo wanti akkanaa uumamu namoonni humna hin qabne kan umuriidhaan dadhaban jiraachuu malu kan gargaarsisan malu. Namoonni immoo qaamni irraa hir'atee jira kan gargaarsisan isaaniif maluu qabu. Daa'imman jirti dubartoonni jiru. Yeroo rakkinni akkanaa uumamu mooroof kan miidhamu namoota akkanaati. Kanarrattis dhaamsa osoo nu dabaltee natti tola. Dhugaadha amma maaltu jira seete dhugaa amma namni waa hunda duraayyuu nagaadha kan barbaachisu namaaf dhala namaatiif nagaa yoo jiraate wanti hunduu jira. Bahanii galuun jira qotanii facaafachuun facaasanii haammachuun jira dhalchanii guddifachuun hin jira nagaa yoo jiraate. Sayyaan yoo hin taane egaa namaa miti dhakaan lafa jiru nagaan hin qabu jechuudha. Maaliif dhakaan bakkuma tokko yoo taa'e hin bada. Amma bara baraan qotee bulaan yookaan maasaa keessaa yoo hin galche boota jijjiirrachaa deema haarumaa deema dhakaanu. Garuu nagaa yoo hin jiraanne wanni hunduu hin bada. Garuu inni hidhatee ala jirus karaa mootummaatis ta'ee waaquma laalanii dhalataa ijoollee cuucee jira, jaarsa dadhabaa jira, rakkataa jira, qaroo kan hin qabne akkanaa jira, dadhabaa baay'ee jira sassallaalanii waaquma jecha araaroo bu'ee biyyi teenya nagaa nuu taate kana hawwiin koo. Baay'ee bareeda dhugaa waan si agarriif waan wal agarriif baay'ee natti toleera. Tarii immoo wanta amma istiidiyoo jira jette kunis gaaf tokko bahee uummata bira gahee sanarrattis immoo carraa argannee kan waliin haasofnu ta'a jedheen yaada yoo ati achumaan nurraa fagaachuu baatte. Kanaafuu sirba nama jaalattu yookaan immoo sirboota kee keessaa kan hin kaasne keessaa ta'uu mala yookaan sirba nama biraas kan dinqisiifattu kan jaalattu jiraachuu mala fakkeenya amma
Sayyoo Daandanaa yookaan Tsaggaayee Daandanaatu yeroo duraaf gama istiidiyoo maal kanaan na gargaaree garuma weellisummaatu yeroo dhufu namoota na bira dhaabbatan keessaa tokko jetteerta akka galataatti kaasteerta. Yookaan sirba sayyoo ta'uu mala yookaan sirbuma kee keessaa dhumarratti keessa nu buusitee daawwattoota keenyaan nagaa ta'aa jennaan. Tole kanumaan itti fufee waan ani jechuu jedhu dursee ijoo kiyya nan galateeffadha ri'aa koo jeesseenadha. Qaroo ta'ee istiidiyoo kanarratti kan isin naafeessan kan taasise isa qaroo koo waan ta'e ijoo seenadha. Sanarratti Tsaggaayee illee nan galateeffadha. Sirba Tsaggaayee keessaa boolee biyya bulbulaa san jedhu sana. Maaluukaa boolee jirra sanu. Akkasii. Keessa nu buusi. Tole. Jechuullee natti hin tolu akkasaatti. Uumamati. Boolee biyya bulbulaa. Boolee boolee bolaalee dur qamadiitu biqilaa boolee boolee bolaalee. Amma xiyyaara gulba. Boolee boolee bolaalee dhibbaaf shantama qabnaa gurbaa boolee boolee bolaalee bulbul. Eenyaan baajii sodaannaa boolee boolee bolaalee atis keetiin bashannan nutis keenyaan bashannan atis keetiin bashannan nutis keenyaan bashannan. Hayyee hunduu keessaniin bashannana kan namaan barbaadina yeedaloo fi walaloo namaa fudhattanii maqaan jijjiirina akkasumas immoo warra isiniif hojjeteen dagatina kanumaan illee wal qabataa ture. Weellisaa waliin jira waan ta'eef nutis keenyaan bashannannaa atis keenyaan bashannannaan yoo waan itti dhamaane arganne yoo ati miidhagde anillee miidhaga. Kanaafuu wanti waliin dhoowwannu beekamtii waliin dhoowwannu kan keenyatiin haa bashannannu wal jalaa naannu. Egaa keessummaa keenyaarraa weellisaa Obsaa Asaffaa asitti nuuf argamtee waa'ee seenaa keetirree irraa nu kaastee waa'ee artii kanallee irraa nu kaastee nama cimaa ta'uu kee egaa waliin turtii taasisne keessatti hubanneerra. Kun immoo daawwattoonni keenyas kan ragaa ba'anidha. Turtiin keenya kanarraa kanumaan xumuramaa jajjabinaa fi kana caalaa akka hojjettu bara hojii akkasii ta'uu hawwinaa. Qophiin keenya Bridge Art ani eebbisaa jiru qopheessaa qophii kanaati. Galatoomisiin jecha yeroo biraa immoo dhagarrutti ulfaadhu horii bulii baga nagaan dhuftee. Tole eebboo koo nagaa ta'a galatooma horaa bula. Ayyee ulfaadhu.